سبحانه وتعالى دي هجي الرتون دايجة شو لنا فكين في ربي سبحانه وتعالى ورا موسى تنبقنا جاتمي تكفاك ستي لكوسا شان الرت ربي سبحانه وتعالى موسى ماجدا وإذ قال موسى يا عيسى ابن مريم وإذ قال موسى لقومه يا قومي يا سبكي يجد يرو موسى أمة ساتين جدو يادتو لما تؤذونني ما عرف آذانا قوتا ما من ركستني لقد تعلمون عني رسول الله لقم أنا نرقم بيتو ما عرف نچنكتني جناني فلما أزاغ الله قلوبهم يرو جرد لني نبي يما سافرتو دلني وفي سانيتي كراسنا الراتي جلة ربي نسان جل سيجد أما مشيئة ربي يوكين يوفي ربين كان جلو هوجي كرتو هندايتو فكين يافي ربين يوفي أبا في قجل چغافا جدمو چال جدمو ربي نما جلتا كان غوتتي دمو جيسا مالي سري سچورا ميت غرو نمني سن سببا دا فوجي قجل ما غافا نوجته ربي نوجي قجل ما سن لافي صافي سيغالي يوات مولك نن جلت مالي انفرد يو كجتي دا كديم تاتي او في كي تدو غا دغه سدو غا برباد يو كجتي تاتي ارغا ديمتي اتي ديمون كي ديدون كي يو فد ربي تيدا مالف ربم تسيلافيس نانو ديد مالي او تو ربي نن ما تمديدو جتو كان افان كيس كبن دندا مون دندو هندندا ربي نفاسي كبو وتما تمنن دبدتو ربي افان كي كبو دندا غرو مو ربي سيلافي سيدما الى فد ربي كيس جرا كان جدمو كندا ابا فد كان جدمو فد ربي سيلافي سي جناني ان بربادو جتي افان كان اكدو بت ربي سيلافي سي چور فد ربي جدما كن من ربي سبحانه وتعالى نما كان يا دكينا يفاجر بايلي نما ركسو كو نما غلوت دبت دغا دبچوف رغاسن هنا باستعمال كباتي ayya kuno si basa racconta con giro Qur'ana da boqonna jaatami tokko la qorsa shan rashin jedhe itti si gargaashan tokko dhifama abshir ragaa malee naasoon viidiyoon kun mul'ata Qur'ana si fa baasu ayye boqonnaa isaa si baasa suuraa jaatami tokkoffaa suuratu saf ayata shanaffar kuno in argita maal jedhe afaan oromoo amaariffa dubbisa ingiliffa amaariffa kamiin si filadhu yeroo lakkoofsaan baasu afaan lama naa baasa waan ta'eef kamiin si dubbisa amaariffa moo ingiliffa afaan oromootiin hin jiru yaa ingiliffa lachuura yoon tokkoon baase garuu hin jira tokkoon baase hin jira yeroo akkas lakkoofsaan sarchii godhu dafee naan baasa afaan oromoo qoy lakkoofsaan hin baasu akkasumatti godha dhiifam 61 akkasumatti oo baase naa fiduu danda'a dhee yaada qoy go afaan oromoo naa baasaan jiru natti fakkaata I don't know. In baasa afaan oromoo naa baasaa jiru. Ingiliffa yookiin afaan amaariffaa. Ayyee bakka rakkoon qabu dhiisi yeroo biraa solitti deemna waan ta'eef anis afaan oromoo isaatti deemna. Ragaan hin jira ka afaan oromiffaa barbaadde moo dirqama ta'e nama si baasuu danda'a yookaan achi immoo bakka adiis rakkoon qabu jedhe. Dhiisi dhiphatanii. Nan danda'a rakkoon tokko hin jiru barbaadde. Qoy bakka rakkoon qabu dhiisi. Kanaafuu maal jedhaa namoonni dhagaan afaan amaariffaa isaas ingiliffa isaas. Amaariffa maal jedhaa? ሙሴም ለህዝቦቹ እኔ ወደ እናንተ የአላህ መልእክተኛ መሆኔን በእርግጥ የምታውቁ ስትሆኑ ለምን ታሰቃዩኛላችሁ ባለ ጊዜ አስታውስ ከእውነት በተዘነበሉም ጊዜ ይሮጡ ጋራ ዲደኒ ጀጠተኒ አላህ ልቦቻቸውንም አዘነበላቸው ጀር ዲደኒ ዱጋዳን አቺራ ጀለናን ረቢኒስ ጀልኢነ ሳኔራ ኢሳን ጀልኢሰ ጀር ፈደኒ ደምናኔ ጀደ አላህ አመጾችን ህዝቦችን አያቀናም ነመ ዲዲ ኦፊሳቲ ለኪን በርባዶ ደደሜ ረቢን ድልቀማን ጎቶ ኤቪደን ቀጀሹን በርባዶ ጀደ ዋን ቲቪ አፋን እንግሊፋ ወርባድ and mention oh Muhammad when Moses said to his people oh my people might do you harm me while you certainly know that I am the messenger of Allah to you. And when they divided, Allah caused their heart to divide. And Allah does not guide the definitely disobedient people. Kanafu, nama fi adideti nan jalladha nan deema jedhe Rabbiin maalin godhu hin qajeelchu. Kanaaf Rabbiin Quraana isaa keessatti maal jedhe faman shaa'a falyu'min faman shaa'a falyakfur. Abbaan fedhe amanu abbaan fedhe illee haa kaadu jedhe. Nama kaadee ofiisaatti deeme anu abidda sagalchaa nama mu'amanii dhufe jannata isaaf kenne boqonnaa 18 keessatti nama amane jannatan gashaa nama didee deemu abidda isaaf qopheessee jira achi keessa galaa saniifuuti yoo amantii Rabbi jalee jette jannata kee galte yoo diddeemu abiddan galchaa jedhe Rabbi subhanahu wa ta'ala waadaa galee jira kun akkas ayyee ragaa
Siifidee tan dhufee si gaafadha yeroo kan biraa akka waliin karaa akkarree waan amma dubbatte kana akkas hin jenne jechuun qabdu maaliif guyyaa kan biraa sitti reef kana nama carraa dubbii kana hundumaa sii kennaafii jiruu fi guyyaa kan biraa hunduma isaa siifidee waan hin dhufuufan si dhaggeeffataa jira hundaayyuu jechuudhaan. Rakkoon tokko jiru Atillee rakkoon taasisa. namni tokko akka tama jettitti amantaa musliimaa qabatee ka'ee waan qajeelaa hojjennaan jennatatti galuudhaaf shakkii tokkollee akka hin qabnetti akka dubbatte quraanni immoo maal akka jedhu yeroo kan biraa waliin fudhannee dhufnaa jechuudha. Anaa miti kan dubbate kan adda baafadhu ana farhaan miti kan dubbate. Allah dubbate ergamaa rabbiitu dubbate. Hadiisa sitti maa jira quraana sitti maa jira baasni agarsiisutti baasni agarsiisutti. Rakkoon qabu. Rakkoo waan baasii na agarsiisii miti kanas hin jedhaa jiru. Yeroo kan biraa yoon si gaafadhee an akkas hin jenne akkanaan hin jenneefan si dursee sitti madde malee. Yookaan immoo jecha kana siin ibsine akkanaan hin jenneef malee. Ayyaa galatoon waan takka rakkoon hin jiru siin hin jedhu abshir. Ayyaa rabbiinis Ayyee. qul haqqu burhaanakum in kuntum saadiqiin jedhaanii jedhe. Yoo dhugaa kan dubbattan taatan ragaa keessan fudhadhaa koottaa jedhaanii iyyuu jedhe waan ta'eef waanuma rabbiin nu wajjaje siin jedha. Yoo kan dhugaa dubbattu taate ragaa kee fudhadhu koottu galatoomi siin jedha waan gaafatteef carraa nama biraaf kennine. Thank you. Gaaffii biraa gaafachuu hin danda'u? Laman gunne yoo naa eeyyama Lama sadii si gaafattee? Lama fakkaata. gaafatteera garuu? Lama gaafatte na fakkaata dabaladhoo barbaade tokko rakkoon hin jiru na biraa Tokkuma si garuu gaafadhee waa'ima namni amantaa musliimaa ta'e jennata hin galamoo hin galuu isa jedhu si gaafadhee. Isumarra dhaabadheen waa'ee lubbuun harka rabbii keessa jirti gara barbaadetti qaba isa jedhu si gaafadhee malee. Isumarra dhaabadheeti. rakkoon qabu amma immoo lafa dhaabbadhu tokko na gaafadhu achirra akka hin dhaabbanne diraaki. Yaadee rakkoo qabu. Ayyee ishi gaaffiin kun kan biraani waa'ee Muhammadiiti. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadii ergamaa rabbiitii rabbitu isa ergee yookaan immoo rabbi biraati kan dhufe kan jedhutti amantu isin akkasitti beektu. Rabbiin akka isa ergate quraana isaa keessatti kan ergamaa rabbii ta'uu isaa rabbi ofii isaatiin ani ergadhe kan jedhu quraana kana keessa ni jira ragaan. Ayyee rabbi subhaanahu wa ta'ala suuratul faatir keessatti inna arsalnaaka yaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nusi ergina afaan edaan dubbatiin jette afaan arabiffaa ishiin dubbadhu akka jedhe. Hin dubbatini osoo hin taane yaa wani baay'inaa yoo sana fayyadamte maalii akka qabaree anoon dhaga'uusin jechuun malee si dhorkuu miti baay'isee. Akka quraana kana akkuma hin jal'isnee fannuun arabiffaa dubbataa hiikna malee afaan oromoonis dubbachuu danda'a. Dingata akka keessaa dubbi'an bifnee hir'isneef jechuun arabiffaa yeroo baay'ee arabiffaa sammuu keessaa qabna waan ta'eefidha si galee malee afaan oromooti sitti hima maal jedhee addunyaa kanaaf rahmata goonee malee sin erginee jedhe addunyaa kanaaf si erginee rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ammas boqonnaa 21 lakkoofsa 25. Ragicha naa kenname. Ayyeesh. Ayyee. Ayyee. Suuratul Anbiyaa boqonnaa 25 lakkoofsa 107 irratti. Egaa Oromiffiin jiru siin jedheera. Ingiliffa yookiin Amaariffaan fayyadama. Suuratul Anbiyaa jechuudha. Gara fuulduraatti garuu afaan oromoo yoo fayyadamtanii No, iPaadii kiyya chaarjira kaadhe malee rakkoon hin jiru. Chaarjira kaawwadhe malee hin jira ishee. Har'aaf rakkoon qabu shanis har'aaf inuman. iPaadiin chaarjira kaawwadhe rakkoon qabu. Ila kunoo maal jedha? Afaan Oromoo Muhammad hoy ለዓለማት እዝነት አደርገን እንጂ አላክንም። እንግሊፋ ወርባድ and we have not sent you O Muhammad except as a mercy to the worlds. Tole tokko naa jedhe. Kabraasii fiduu. Injirum sagaleen kee faraan. Nagaamu. Amma dhagaamaa jira garuu amma hin dhageenye waan dubbiste. Oh, ishira sii deebi'a maal jedhe? Irra deebi'i. Wayne. Dafaa taap godhaa diraa keessa intini agarsiisaa jira. Viidiyoon cufadha yoo ta'u baate namni biraa baasu malee taap naa godhaame moo kan ustaazaa gootu ijoollee darbachuuf asirraa. Dheengaddas torbee tokko naa dabe har'as torbee tokko naa dabuufi. Mee mana kana taap godhaa mana kana ta'e maalan beekamoo kan kooti.
nagarsiisaara akkamitti ani gaa qubaannoon si garsiisa amma waa biraanaan jedhatee hin beeku maal nama akka na adabu hin beeku akkuma dubbisi rakkoon qabu qubaa dhiisiiti akkanuma dubbisi nan ayya dhaga'ama. ayya dhiifama mee wanna hidhaaju akkanan darbanne siraate muhammadooy la'alamaatim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. جرا سقلينك يا جماعة. Injiran manjiran. وسافرهاني وسافرهان ديبي وانا داني وانا دربتنا فكاتا وانا كناتين تري يا جماعة. انتاني كريستينا بدأني جري ها؟ Tiktokiin sagalee fi viidiyoo fuula daa'immanii illee arguun fedhu. Sagalee eenyutu daa'ima ture? Daa'ima bira jira. Ustaas Farhaan bira. Ergatanii jiran. Okay, sabasaniif daa'ima bira jira sabasaniif yaada. Eeywa. Kanaaf. Okay. Bismillah. assalamu alaikum ijoamman hojjeta Bismillah jennee jirramee isin daa'ima mul'isina lammatan balleessina. sila Daa'inaani barsiisaa qalbiin beeku. abuudii sila dhufee natti bara mul'ate sanuu qullaasaa laa hawla walaa quwwata illaa billah Abuudi rabbiin si haa guddisu. Haya amma mee itti fufa. ayyee baguma ammuma qofa naa dandeenya Mucaan hin bahina fakkaata. baheennis Hin agarre mee eenyudha kan isin gaafachaa jira moo ture? hin baheen afaanuma baheen ni fakkaata afaan utaale hafuurama koo fuudhee bahee jiru Hafuuruma keessantu fuudhee ba'e itti fufa hayyee yaada keessan ibsadha. ayyee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addunyaadhaa godhee isa erguusaa Rabbi subhanahu wa ta'ala kunoo dubbatee jira. Gaaffii isaas irratti xumuree jira. Wanti nama jedhu hin jiru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addunyaadhaaf ergamanii addunyaa kana dukkana keessaa baasaniif rahmataaf iznatiidhaaf ergamanii Okay, galatooma Usaa Farhaan. Hayyee keetoon kun qaata taayitiin eeggata beektanii mooteessaa durallee dura dhufeetiin jira keetoo yoo jiraatte itti fufuu dandeessa. Gaafii yoo qabaatte gaafii lama. Keetoo yaa keetoo. Mooteessaadhaa fi dabarsee hin jira. Mooteessaa hayyee gaafadhu gaafii lama si dabarsee jira gaafii lama gaafadhu yalla itti fufu. Yoo ammoo macaafanti kan kee lallabuu barbaaddamu Usaa Farhaanii wajjin haasa'e. Usaa Farhaan itti fufa. Hai anillee dhaggeeffataadha. Dhagee walumaan dhufeen dhaggeeffachuudhumaaf ustaazi. Caalaa kun biraaf dabarsaa kennaa. Hayyee galatoome. Galata. Usaa Farhaan jirtanii? Usaa Farhaan. Allah Usaa Farhaan hin qabeetiin jira isinii galtee. Okay, tamam. Hayyee galata yoomi laata dubbadhu hayyee. Har'a abboo olii dabarsuu waan biraati har'a. Rakkoon qabu ustaaza isin dhaggeeffataadha haasaa qofa. Ati kiristaana moo musliima? Musliimaani wallaahi alhamdulillah. Allahu akbar. Kiristaani siif dabarsuu jira. Kaajarri kiristaana siseetii bar. Okay, isin hundi keessanuu gaafii eegan qabne anattu isin gaafata hayyee. Eenyu naa gaafadhu mee eenyu wajjin haasaamee nam tokko isin gaafiin qabdan eegataa atiiti anatu isin gaafata. Nam tokko eenyu wajjin haasofname. Mooteessaa ati kiristaana moo musliimaati mooteessaa? Musliima ustaaz. Allahu akbar. Ada muslimat na bira tahu jira. Ya Allah. Arranka kristanati ya Allah. Yomi lata jalasan butete sama marro kan ke wajjine cuma jalasani. Achi lola abosona keessa. Ya Allah. Abba bajita. Jira naguma keessani awwal. Fayyaa kee jirta ta'e kam nagaadha. Galata rabbi. Ati muslima taatee jirtaa saa? Lakki yani kristaana.
Okay. Maaliif musliman Rabbii ta'in? nama Maaliif jennaan. islaamummaan qabate? Gaafii tokko waan an qabuuf anani gaafichi si gaafadhu tokko duwwaadha. Gaafichi yoo akkaataa ati ittiin na deebistu irratti hundaa'e yoo si dabale malee. Maal dabaluun duratti ati maaliif musliman ta'in iyyuu jechuu kiyya? Maal jette? Maaf musliman ta'in ati? Kunoo kanaafas si gaafadhaa miti ree gaafa gaafin naa galeen ta'a. Okay, itti fufi gaafii si deebinan taate erga taateetti rakkoon qabdu. Yaa ta'u eegaa namni dura baratee ta'a ammoo jalqaba ta'a. Jalqaba ta'ee barate. Akka amantaa pheenxeetti jalqaba amananii ka'anii gaafatani. Laakiin akka muslimaatti rakkoon qabdu. Ahaa haa ta'u. Okay. Kaleessa ijoolleedhuma keessa waliin osoo haasofnuyi. Ayyee. Allaadhaaf maqaan hin jedhamnee baay'eetu jira. Fakkeenyaaf abbaan jedhamu waan jedhu wayii kaasee maal faa jedhamaree jennaani kan jalqabaaf kan dhumaa hin jedhamaa jedhe mucaan. Okay. Wanni kun dhuguma Allaan kan jalqabaas kan dhumaas ni jedhama yoo jiraate mee ragaadhaan natti agarsiisa kana bichaan barbaade. Kan jalqabaadhaa kan xumuraati akkas hin jennu akkanatti hin dubbannu nuti. Ahaa kam jetture? Isa wanni tokko isa dura hin jirree jenna. Isa wanni tokkollee isa booda hin jirree jenna. Okay jechi kun akkasumatti quraanarra jira. نبي ربي عليه الصلاة والسلام هي كانت جنة الأول والآخر جان الأول جيتشون الذي ليس بعده الذي ليس قبله شيء فوانت كل سدور انجر جيتشون مي باسني أجرا دبلنو سكرين كي دبي سجرا سا موسى سامي موتي كبر دواتي فيديو اللي تشوفه دوتي موتي كبر دومي مينو باستنو دبي سودان ده سراغيتشا سي دبي سودان ده أيه اوكي إلهنا يا إلهنا يا إلهنا نتركي وانا كي وجرانا كذا جوال وين نتفكرتا زيت فلا ثامي دنگل استاذ جنان ورمو دي ترافيك abdi maal taabtaabiin gootu ijoolleen tun cadhessee bira teessiiti manni taphalaa shayin warkatti. يا جماعة تاب قد جزاكم الله خيرا. Naaba nuti hojjetame mana kan. تتوقع يا جماعة لا بريد. Okay. Ila kunooti sitti mul'ataa miti isaa? Abbaa baa jirtaa? In mul'ata. Inni dubbisu? Inni duruma jira kan boodaatii sii jedha. Okay. Hiikni qajeelaan ammoo kan Ingiliffarraa kana ka Oromiffaa kanarraa ka Oromiffaa kanarraa hiikni nabi rabbi dhaalisu salaam ittiin hiikan isa kana. He is the first, nothing is before him. Wani tokkollee isa dura hin jiru jechuudha. Hiikni qajeelaan isa kana. Inni kan jedhame eenyudha? Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Allahidha. Allah kan jedhu as keessa jira? Inni jedha malee. Achi olitti jira gobaji komaal taate kunoo asitti argu jirtaa miti isaa? Olii bira maal goona amma bakki dhanne caaffanni tokko horeema. Maal jette isaa? Inni erga jedhame inni maalidha beektaa isaa? Inni jechuun maalidha beektaa isaa? Inni erga jedhameeti dura uf duuba deebiiti ilaalii si jechuu akeekaa bara. Inniini akka afaan Oromootti inniini dhiira bakka bu'aa, ishiiniini dubara bakka buute.
لا eenyu takka siin inni jedhe jechuun hin beektu ati afaan oromoo irratti afaan oromoo irratti eenyu takka jedhee si barsiise afaan oromoo irratti akkasitti hin baranne dhakaadhaan maal jettaati isa jetamoo isii jetan dhakaadhaan isa jettamoo isii jettaan ingiliffa irratti iiti jedhama olii gadi ingiliffatti hin dhaqiin maaltu ingiliffa civics yam dhakaadhaan si isa jetamoo si isa ishii jettaan waan kana jettaan yookaan immoo maqaadhaan dhakaadhaan rukuten jettuusa inni kun dhakaadhaan jettu dhakaadhaan kun dhakaadha jetta kun dhakaadhaa jetta inni kun hin jettu siin jedhe inni kun hin jettu siin jedhe inni yoo oromoo nuti jette dogongora irratti guddaan nu barsiisuuf deema mucaan bar inni yoo jette dogongora kun dhakaadhaa jetta okay na rukutee jettaa moo na rukuttee jettaa wanni mee akkamitti saala hin dubbatta fakkeenya qabne na maal rukute jedhe jettaa moo na rukuttee jettaan jedhe abbaa rukute santu laalta ka lakki kan rukute yoo dhakaan dhiira fakkeenyaaf ta'e dhakaan kan rukute dhakaan yoo lafarra jiraate yoo dhakaan sun si rukute dhakaan sun na rukute jettamuun jettu dhakaan ofii keetiif itti buuta moo lafaa ka'ee rukuta waan akkasii jira dhakaan xayyeef dhakaan gaararraa gadi konkolaateen jettu hin jette ali konkolaate maa jettaarra dhiira ta'e jennaan konkolaate jettaan maaf hin konkolaate maan jenneen yoo jettellee inuma taalachuuyyu yoo jettellee numa taallachuuyyuu afaan oromoo kun nu barsiisuuf deemasa amma jalli numatti kana si geesse malee kun waan raasa waan isaa kana dhiisi yaa abbaba mee abbaba yaa abbaba jallin akkana dhiisi si galtee amma kan konkolaatte illee jetta waan kana si gaafadheef hin qabaa qoy wakkuu akkas jettuun dhageeffadhu waan kana si gaafadheef qaba na dhageeffadhu bakka gaafatteeti akkin siin jedhe dhakaan konkolaatte hogguu jettuu fi konkolaatte hogguu jettu dhiira waan ta'eef yookaan intala waan ta'eef akkas jettan dhakaadhaan. Inni yoo jette garuu namaaf yoo jette inni namas bakka bu'aadha kanas hin jechaa jiru inni dhiira bakka bu'aa isheenin dubara bakka buuti dhiiras nama dhiira ta'es ibsuu danda'aadha yaanni koo si galee amma. Kun akka loqoda kan keessatti murteessin akka loqoda kan kee fakkeenya wallagga dhaqi dhiiraan ishii jedhanii. Wallagge? Wallaggatti ishee jedhaniin dhiiraan. Akkasii? Akkasii jedhaasa. Loqoduma waliigalaati afaan Oromoo loqoda waliigalaa moo hin qabaami? Loqoda waliigalaa qabdu jira afaan Oromoodha hundi isaatu namni garaagara akkuma garaagaraatti dubbata. Loqoda waliigalaadha akka qabu hin jiru. Loqonni waliigalaadha Oromoon akka waliigalaa jechuun giddu galeessatti ammoo ka amma yoome jedhanii ka dubbatan sun ka reediyoo keessaati. Amma kasiin jedhan kana keessa maan baane ati waan hin taane kana kee qoree kana keessa maa baatee waan sirnaan gaafanne. Waan sirnaa gaafatame kana qoree keessaa bahe. Dhaggeeffadhu ka amma. Okay. Allaan isa jalqabaa fi isa dhumaatii kan jedhu naa baasisiin jedhe malee inni isa jalqabaa fi isa dhumaati kan jedhu naa baasisiin hin jenne mane obboleessa kee. Maali isa kana kasii baase inni kan jedhu kun Allaahidha siin jedhee si dubbadhee jira bar. Biyya kamitti inni kan jedhu Allaahidha jedhama maal jechuudha waan akkasii inni kan jedhu waan barbaade bakka bu'uu danda'a. Achi dura jira Allaahidha jedhee dubbadhee jira akeektuudha bar kun. Afaan Oromoon beektu mu gurbaa afaan Oromoo baradhu kottu yoon beeknedha. Inni jechuun akeektuudha waan uf dura deebi'aniitiin pronoun ka jedhanii dubbatamu san waan fakkeenyaaf amma hii wogguu jedhan ingiliffa keessatti hii jedhama. Hii jechuun maaliin jedhamu jira yoo jettu uf duuba siixeetiin laalta. Uf duuba siixeetiin laalta. Isa kana ammoo uf duuba siixeetiin si dubbisa gaafa jedhu isa kana lakki ani hin barbaadu jedhe. Maal taate isaa abbaba naguma qabda mataan kan kee. Mindin na'u min hooneen. Maaliifan bifa kanaa si gaafadhe beektaa? Qoy. Gadhu yeroo takka maal jedhaa? በሰማያትና በምድር ላይ ያለው ሁሉ ለአላህ አሞገሰ jedhe dubbata arguu jirtaa miti isaa በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ ለአላህ አሞገሰ እርሱም ሁሉን አሸናፊው ጥበበኛ ነው jedheetiin dubbata ergasan yoo nama biraatu barreessee miidha yalla
Ati Nama daa'imaa akka biraatu silaan akkas guddanne. jedhaami. Daa'imaa akka silaan guddanne. Ijoollee biraatiif kenne carraa. Deemi taphadhu dhoqqee taphadhu deemiti. Maal ati maal taasisaa namichoo gaafii gaafadhu siin jennaan hin tapha hin xephexxeb daasaa nu bira teessee. Nu bira taa'ee taphatabatu. Kun waan ifa galaa gaafatasa. Takka inni dhiiraaf dubbatama jedha. Takka isiin intalaaf dubbatama jedha. Takka dhakaadhaan isan jedhu jedha. Takka dhakaadhaan inni hin jedhu jedha. Afaan Oromoo nu barsiisamu maali? Daa'imman wajjin haasawii. Aga sadarkaa asirra ol baatee haasawii tun kennaayyee. Bannabaas dubbadhaayyee. Nagaan isiniif haa ta'u. Gaaffii xiqqoo tokkoon isin gaafachuu barbaada. Yoo naaf eeyyamtan. Okay, gaafadhu gaafii kan keetti. Ibraahim eenyuun aarsaa godhee dhiyeesse? Ismaa'il alayhi salaam. Ragaan quraana keessa akkas jedheen jira. Ragaan akkas jedhu quraana keessatti barreeffamee jira. Maal quraana qofatti amannaa nuti hadiisatti illee amanna. Waan Nabi Muhammad alayhi wasallam ittiin dhufan guututti amannaa nuti. Eeshi hadiisa Ismaa'il jettan hadiisuma keessa quraana keessatti immoo fakkeenyaa fi bakkoota tokko tokko irratti Isiyaaqiin maqaadha yeroo inni dubbatu jira fakkeenyaa fi suuraa 37 ayata 112 ga 113 irra kan jiru. Okay, meedha inni wajjin laal. Tafsiira Ibn Kasirii waliin gaafa wal bira qabne ilaalu yaada wal wanni ta'u qaba. Isiyaaqiif Ismaa'il jedhee tafsiirri isaa Ismaa'iliif Isiyaaq jedhee akka dubbachuu barbaada. Garuu quraana keessatti immoo Isiyaaq akka ta'e ilmi Abrahaam akkasittiin dubbata. Eessatti dubbata quraana keessatti akkas jedhee? 37:12 irratti quraana of biraa qabdu meenaa baasa 37:12. Hin qaba'ee 12 ayyee sii baasamee sii dubbisa. Okay. Okay. Yalla. 12 isa kana. Ayyee maal jedhaa? Ishaaqin nabiyyii warra gaggaarii irraa ta'in isa gammachiifnee jedha. Dubbadhu Barnaabaas. 13 irrattis akkasuma jedha jechuudha. Ishaaqin Isaaq irrattis barakaa goone sanyii isaa lamaan irraa nama toltu hojjetuuf kan lubbuu isaa miidhaa ta'e ifa ta'etu jira. Miidhaa ifa ta'etu jira jedha. Okay, nama lubbuu isaa miidhuu jira jedha. Asitti eessatti aarsaa godhan jedha. Wanni aarsaadhaa achi dura dubbatame. Meesiif kenna. Isaaq achi boodaan dhalate. Erga mucaan san boodaanii dhalate mucaa san boodaan. Mucaa maal godhame san boodaanii asirratti dura dubbata. Ayata 100 fi meeqaa as ilaali sirriitti ilaali asitti. 112 dubbistee mi'ati as ilaali kunoo. Maal jedhaa 101 irratti dura mucaan biraadhaa kennameefii jira. 112 irratti Isaaqtu kennameef. Isaaqin dura kan jiru eenyudha? Eeshi. Isaaqin dura kan jiru eenyudha Barnaabaas? Mee dubbisaasin dubbisa. Okay, anas sii dubbisa iyyee. Ilma obsaadhaan isa gammachiifnee jedha. Maal jedha achi boodaanii itti fufee yeroo isa waliin deemuu irra ga'u ni jedhe yaa ilma kiyya. Ana abjuu keessatti kan si gorra'uun arge waan siif mul'atu ilaali. Ilmis ni jedhe yaa abbaa kiyya. Waan ajajamte dalagi yoo rabbiin fedhe obsitoota irraa ta'utti nagartaa jedheen. San boodaan ammoo yeroo isaan lamaanuu fedha rabbiitiif harka kennan abbaan ilma isaa kana adda isaa irratti ciibse. Erga sani hoo nutis yaa Ibraahim jechuun itti lallabnee jira rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Mucaan kun mucaa hangafaati. Isaaq ammoo achi boodaan gammachiifnee jira rabbiin. Ayata 112 irratti dhaggeeffadha. Ayata 112 irratti Isaaq achi boodaan kennameefii jedha. Mucaan ammoo achi dura jira jedheetiin dubbata. Mucaan kan gafaatii jedhu jechuu kun rabbiin subhaanahu wa ta'aala ni akeeka kan Isaaqin dura jiru jechuu. Eeshi tole. Ayata tokko irratti gamma bakka isin dubbiftanitti Ishmaa'eel kan jedhu hin jiru. Achirratti barreeffamee jechuudha. Ismaa'eel jedhamuun dirqama miti sii galtee. Ismaa'eel jechuun hadiisa keessaa sii fuudhuu danda'ama. Na dhaggeeffadhu. Garuu Ishmaa'eel kan jedhu achi keessa hin jiru mitiire. Ishee kana qofa. Ismaa'eel kan jedhu hin jiru maa sana durba sitti dubbachaan turreessa. Hadiisa keessa eenyudha kan jedhu kana eenyullee beeka. Dhaggeeffadhu kaa goobas maal taasisa? Dhaggeeffataa deemi okay? Wagguu dubbatteetiin geessi dhaggeeffataa. Dhaga'u jirtaa miti isaa 101 irratti kan dubbatu mucaa biraati. Mucaa Ishaaqin duraati kan gafaati. Isaaq ammoo achi boodaan kennameef. Okay? Ustaaz yaada tokko achi keessatti ayata jalqabaa keessatti
Ishmaa'eel jedhee barreeffamee hin jiru. Maqaan mucaa sanaa dhahamee hin jiru. Garuu gadi itti fufee hangafas quxisuudhas jedhee achi keessatti dubbatee hin jiru. Garuu gadi fufee hayata 112 gaafa dhufu. Okay, akka ati jettee si adeemnu mee? Akka ati jettee si adeemnu dhiisi ofirraa dhiisi. Akka ati jettee si adeemnu. Akka ati jechuu isaan si adeemnu mee? Ilaalla. Okay. Mucaa kana ibsa ilma obsaadhaan isa gammachiifnee jedhe. Mucaan kun eenyunni? Amma ibsamee hin jiru. Maaliif namoonni muuf deemtaree isaa jette? Ibsamee hin jiru jette? Mucaan sana immoo ani eenyu akka ta'e ni beekaate. Anatu si ibsa. Mucaa isaa qindura dhalate. Isaa qindura Ibrahim kana dhaggeeffadhu kamaa waccasaa wagguu na naasawu. Wagguu si gaafadhu waan tokko hin beeku jetta. Tayyib. Mucaan kun eenyudha tayyib? 112 irratti immoo maqaa mucaa sanaa dhahee jira Isihaaq jedhee. Maal jedhee maqaa dhahe? Maal jedhee mucaa maal jedhe mucaa maal jedhe kun? Tafsiira kana naa Wagguu dubbatu maal jedhe? Dhaggeeffadhu. 37,200. Maal jedhe maal jedhe asitti dubbisme. Ilma obsaadhaan si gammachiifnee jedha. Ilmi kun kaminni ka dura gammachiifame kun? Ishi tafsiira Ibn Abbaas naa baasaa naa dubbisa. Tafsiira Ibn Abbaas addunyaa kanarra hin jiru tafsiira Ibn Abbaas wanni jedhamu. Asitti maal jedha? Ibn Abbaas hin fudhattanii hin jiru tafsiirri Ibn Abbaas. Ibn Abbaas tafsiira wayituun barreessine yaa goobaz. Hin jiru jechuudha. Hin jiru tafsiira Ibn Abbaas kan jedhamu hin jiru. Ilmi maal jedhame asuma dubbisme takka asuma dubbis. Yaa nan fudhadha yaada keessanitti walii galaan jira tafsiira Ibn Abbaas kan jedhamu hin jiru jechuudha barreeffamee. Ibn Abbaas kan jedhamu Ibn Abbaas tafsiira wayituu ka barreessan hin qaban. Si galtee tafsiira Ibn Abbaas tafsiira isaan barreessan hin qaban. Okay, tafsiira tusuun deemin dura asumatti deebi takka asumatti deebi. Ilma obsaadhaan isa gammachiifnee ka jedhu ilmi kun kaminni? Asitti maqaan isaa dhahamee hin jiru garuu tafsiira Ibn Abbaas keessatti gaafa ibsamu Yisihaaq jedhee kaa'ee jira. Okay, tafsiira Ibn Abbaas bani ayyee kuno si guddisaati tafsiira Ibn Abbaas bani. Tafsiira Ibn Abbaas kan ibsan. Dafi. Nan bana. Daqiiqaa muraasa naaf obsaa nan banaan jira. Ayyee bani. Ibn Abbaas. No. Mul'ata mini? Hin mul'ata Ishi banaan jira. 37. Kitaabuma tafsiira Ibn Abbaas jedhamu naaf hidhii siin jechuu jira bar. Jalqaba kitaaba tafsiira Ibn Abbaas kan jedhamu. Kunoo. Maal jedha kun? Kunoo fideera laa dubbisa. Maal jedhamee dubbisme? Alaa kunoo. Maal jedhamee dubbisme? Tafsiira Ibnu Abbaas. Hin jedhu mee dubbisme? Kunoo. Tafsiira Ibn Abbaas. Dubbis jalqaba irraa kaasiiti. Alaa kunoo laa ishee kana la kunoo tafsiir Ibn. Jalqaban qabu isaati ijji kan keen gartuma gurbaa. Akkana qabiiti akkana qabii dubbisi jalqaba irraa kaasi dubbisi. Maal jedha? Irraan isinii qaaqaa isiniin guddisa. Maal godhu irra naa keessa ijaan arguu jirraa maal godhu irra naa keessa isaa? Eessa olii gadaba? Dubbisiisuma san dubbisi malee. Abbaa teewun al-maqbas min tafsir Ibn Abbaas jedha. Mee irra naa deebi irra naa deebi. Kunoo la mul'atu kunoo tafsira irra rukutiin arguu jira dubbisate akkuma dubbisi. Mee isin dubbisaa meeshi Ibn Abbaas kan jedhu hin jiru tafsira Ibn Abbaas hin jedhu kun. Akkasiin jedhuti dubbisme tafsiira Ibn Abbaas kitaabni jedhu addunyaa kana irra hin jiru dubbisme ofii kan keeti. Ishi kun dogoggoraa. Dogongoraa miti dubbisiisin jedha dubbisa balleessite. Dubbisutti hin beektu ati. Wanni jedhaa jiru wanni kitaabichi jedhaa jiru kan biraati. Tole Ati wanni jechaa jirtu kan biraati. Meeshi isin naa dubbisaa ishaan dubbisuun beenne Ibn Abbaas erga hin jiru ta'e. Tafsiirichi kuni hin jira moo hin jiru shiisuun. Wanni ayyee anas ibsa ayyee tole hin beeku jedha akkas jechuudha. Tanwiir al-Miqbaas jedhama. Tanwiir al-Miqbaas min tafsiir Ibn Abbaas jedhama. Sigaltee tanwiir al-Miqbaas jechuuni wanna ifaa ibsuu jechuudha. Akkaataa Ibn Abbaas itti fassararra ifaa ibsachuu. Ibn Abbaas barreessee osoo hin taane waan Ibn Abbaas dubbate keessaa
waan Ibn Abbas dubbate keessa wantoota inni dubbate san fidaniitiin namoonni kunni walitti qabanidha. Malee Ibn Abbas tafsiira barreesse wayituu hin qabu. Okay? Tanwiir al-Miqbaas fuulduraa fi qabadhume irra deebi. Tanwiir al-Miqbaas min tafsiir Ibn Abbas. Sigaltee akkas jedhama. Ka Ibn Abbas tafsiira Ibn Abbas hin jedhamu tanwiir jedhama. Waan Ibn Abbas odeesse isaan immoo fidanii odeessan jechuudha. Waan Ibn Abbas odeessitu isaan immoo fidanii walitti qabanii odeessan mitiire. Waan Ibn Abbas akkaataa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mufassira nama Qur'aana hiikaatu zamana duriiti. Inni kitaaban barreessine tafsiiran qabu. Waan inni akkaataa fidaniitiini dhaggeeffadha. Akkaataa inni itti fidaniitiini kasayii allee haa ta'u ka daciif allee haa ta'u achi keessatti walitti qaban. Achi booda namoositu addaan baafata. Hayyee itti fufi amma takka hundattu. Itti fufi. Adatti dhukkee sirraa kaasaa itti fufi amma kana. Kunoo rakkoon qabu. Yaadicha garuu naaf fudhachaa deemaasin. Ibn Abbas yaada Ibn Abbas odeessitu jarri kun walitti qabanii odeessan jechuudha tafsiira kana. As keessatti akkas jedha nan dubbisa. Akkasumas yeroo ilmi isaa umuriin isaa waliin deemu yeroo ilmi isaa rabbiif dhama'uu isaaf ajajamu ga'ee kan jechuunis ilmi isaa gaara keessa isa waliin deemuuf yeroo ga'u Abrahaam akkana jedhe. Ilma isaa Ismaa'eel akkasumas akkas jedhameera. Ilma isaa Yisihaaqiin as keessatti lachuu isaanii maqaadha. Yisihaaqii fi Ibraahimiin Ishmaa'eeliin maqaadha. Maal jechuu jirta? Sawaan dubbistu beektaa goobazifoo. Ila kunoo ilma isaa Ishmaa'eel akkasumas hin jedhameera ilma isaa Yisihaaqiin. Hundee isaadha fidime hundee isaadha. Yaa ilmaan koo jaallatamaa jechaaniira lachuu isaanii waamaa. Hundee isaadha fidi goobazifoo hundee isaadha. Kunoola. Hundee isaa kunoos Quraanni suuraa 37. Hundee isaa siin jedha hundee isaa Ingiliffaan fuute moo Arabiffaan fuute? Arabiffaanis jira Arabiffaan fide ayya Arabiffaan fide anatu zilaala. Ana siika tokko tokkoon. Erga sadi deebiirra sii kennaati Arabiffaan fide okay? Koomentarii Quraana hadiisaaf Quraanaati kunoo. Arabiffaan fidi siin jechuu jira bar maal taate sana mucaan maal taate naga'u qabdaa? Yaadi kun fudhataman qabu moo kanan Arabiffaan fiduuf isa kanatu fudhataman qabu? Yaani kan kee kaminni isaa wannaayyuu waan sinnaatu hin finneeti yoo yaa waan sinnaa yoo fidde erga sani ammoo sirriidha sirriin taane siin jennee si dubbannaami? Yookaan Ingiliffaan fidi Ingiliffaan kasi bira jiru. Ani Oromiffa isaatiin nan qaba. Maal jechuun Oromiffaatti eenyu si hiike? Kunoo anati asirratti hiikkadheen jira kunoola. Akkamitti hiikkattaati goobazii akkamitti hiikkattaati Oromiffaatti? Koomentarii Quraanaarra jira jechuudha koomentarii Quraanaarra jira. Fakkeenyaaf eenyu si hiike Ingiliffa fidiiti nutti garsiisi goobazii koo maal taate? Ila kunoolaa dubbifadhaa. Peejii kana ila kunoolaa. Peejii kana. Innaa lillahi rajiun yaa rabbi akkam goone isaa. Ati googilii irraan hiikkatiniiti mee goobaz Ingiliffuma fidi Ingiliffuma hundee isaadha jechuudha. Oromiffin ta'u Arabiffan isinii fida kunoola Arabiffa kana dubbisa. Arabiffa kana. Arabiffan isinii fida. Arabiffa dubbisa. Okay, Arabiffa fidi. No, isinii hin fida Arabiffa. Inni Oromiffaa fudhataman qabu jechuudha moo kan yaadina hangalle sanaana? Mee isin immoo tafsiiruma kana naa baasaash. Usaa Farhaani seensaa yaa jamaa Usaa Farhaani jalatti dhaga'uutti hin jirani. Tafsiiruma kana naa baasaash isin immoo. Isinumti tafsiira kana tafsiira. Naguma qabdaati mucaa keenya maal taate sasee eeggachuu jirraami. Ati yookaan Ingiliffa fidi yookaan Arabiffa fidi mee hin dubbifna. Ishi ila kunoolaa tafsiiruma kana naa baasaa isinumti. Ila kunoolaa isinitti argisiisaan jira. Tafsiiruma kana naa baasaa isinumti. Obbiraa qabduuni isin tafsiira. Tafsiiruma kana baasaa. Tole mee ilaalla. Tafsiiruma. Suuraa. Saaffaat Gaafir. Zumar. Ayata meeqarra sii baafna isa kana? 37,200. Maaltu 200? Kan isin naa baaftan moo? Suuraa kana naa baasan jenne isa?
Lola kuno la suurichis kuno. Suuraa saad. Okay. Suuraa saad. Lola kuno. Dhibbaaf lama sii baasa qoe. Kuno la mul'ataara. Gome bira ga'uu ga'ee jira. Bismillah. Isuma sii baasa. Kamati bantee jirtu san sii baasa. Okay. Oye, tole. Kuno sii baaseetiin jira. Dhibbaaf lama jetteemi? Kuno dhibbaaf lama sii baaseetiin jira kuno. 37 dhibbaaf lama. 37 dhibbaaf lama. Isuma 37 suuraa saaffaate jechuudha. Dhibbaaf lama ammoo lakkoofsa Arabifaadhaan beektu ati dhibbaaf lama kuno. Suuraan kana kuno. Maal jedhaa? Falammaa balaga ma'ahu sa'yaa wagguu fiiginsa isa wajjin gaheetiin jedhee عبد الحكيم كجلسون الزلة دبرتا والسلام كده سجلة أوكي وجود إمسا وجه جايت جدي العمل لله بالطاعة ربي سبحانه وتعالى تولي جديه الجد شوران أكسم اللي ويقال المشي معه للجبل قرا ديم وجوز وجه جاي قال إبراهيم لابنه إسماعيل المساتين إبراهيم عليه السلام نجدي المسا إسماعيل جدي المسا إسماعيل جدي ويقال إسحاق اللي نجد أما جد إسحاق اللي نجد يا لما ساليتو جرا لما نجد ستو أمبيك إمبيك تو في مالي ويقال جتو نجد أما نوان نم نجد دبتشو جرسون لكن أمو يعني سادة قد رابطان دقفت يعني سادة قد رابطان قال إبراهيم نجد لابنه إسماعيل المسا إسماعيلين ويقال نجد أما أين تجد نما برات تجد يسياك بين بيك تما قربات يو بيك تدبسا يكونو سيباني تنجر دبس يو بيك تي أنا رومي فسان كبا رومي فسان رومي فايسا في دينيو سيبان ريس رومي فان كونو كومنتاتري رامباسي دبسار كومنتاري مسلم هذا كار رومي فان هي كنجرو توكوتشينو إيش ميسنم كيسا لا جدني وبازني في كركارن وان توكو أزدبينو تهاسوا تكامو بيك يو جدني برسي مي باس مي أيه تولي أنسيدي سيتينجرا باسياتي إنجليز فان باس إنجليز ما كجرو نموم تأجفتو سنوم تدبسا ميشي بكم ما نسين أجفتا يسياك باسياتي وفي كان كيتي باسية كونو yeroo rabbiin jedhus rabbiin guyyaa kiyaamaa jiru yaa goobas mucammal ta'e naga qaba oromifaan kitaabni barreeffame hin jiru kun googilii kana dhiisiiti hundee isaatiin fidi ingiliffa fidi siin jechuu jira takka arabi fidi isinisuma baaftan dubbisaa isinumti isa baaftan dubbisaa isin dhaggeeffadhu ergasii eegana gaafatte dhaggeeffadhu sirriitti ayyee tole dubbisa isaa qofadhaa dubbisa qofadhaa dubbisa hayyee sirriitti dhaggeeffadhu hayyee سرت دقيفة وجنيتي قال إبراهيم نجده لابنه إسماعيل المسا إسماعيل نجده أرجو جرتام تسا ويقال نجد أما ويقال جتون نجد أما إسحاق اللي نجد أما جتون وانم نبراجد دبته جرا وفي ساعة أما جاء قدابتا ما مجارا سمي يرو تكدقيفة ما يرو تكدقيفة بالله عليك أيوة المسا إسماعيل نجده جدت وفي ساتي قد رابك ويقال نجدما إسحاق اللي نجدما جد أرجو جرتامي تيسا إسحاق نجدما ويقال جتشوني سيغا تمريضا جدما فان عربي فاكسد تمريض جتشون جتشيكو ركوك أبا جتشون وسو عربي فبيك تيكس لكن عربي فنبيك تو فكنا تاتمالي سيغا تمريضا جدما عربي فاكسد بيكتون يودبتن ويقال جتشون يقال كيل جتشون سيغا تمريضات rakkoo qaba jechi kun jechuudhaaf siigaltee akkas ayyeesa kanaaf mee ibnu kasiir rahimahullahu ta'ala bal'isee si dubbatame waan ibnu kasiir jedhan bal'isee teessima dhageeffadhu yaa mucaa dhageeffadhu itti naafuftu rakkoon qabu itti naafuftu isuma marratti yaada qaba gassi buusamoon dhageeffadhu maali maaf na buuftu regaa fachaan jira waan dhageeffadhu yalla dhageeffadhu dhageeffadhu yeroo yaaduma sinamma dubbatta takka ingiliffa baasiiti ingiliffa san dubbista takka arabifa dubbista yoo hin beekne ammoo baratta dhageeffadhu rakkoon qabu yaaduma sinamma dubbattan isuma sinamma baafta irratti isin gaafa gurba inni dhageeffattamu si buusa
Nan dhaggeeffadha rakkoon qabu man. Okay, dhaggeeffadhu Isa kaa sin maaliif waccasaa isuma gurbaan maal ta'e? isuma Meeroo sin takka naaf dhaggeeffadhu iddarra mee? isa sin amma naaf iddarra ittan gaaffii sin girraa qabam. Isuma itoo bakka biraatti hin darbin. Isuma sin amma fidda irrattan gaaffii qaba. Hayyee tole. Hayyee tole. Ijoollee waan beekne kam koona sana wajji rakka. Hayyee. Maal jedha sirriitti ilaalaa yaa jamaa'a. وهذا الغلام مجان كني هو إسماعيل عليه السلام. إسماعيل عليه السلام أنا تبوسين أدب قرأتي أدب يو أدب قرأتي ديبت يو نقونا فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام. مجاجل كبارك إبراهيم عليه السلام التنقمت شيفمي وهو أكبر من إسحاق. إني إسحاق أوليد أتشت مال جديد بات إرقسني عمو إرقسني مال جدا ابن كثير رحمه الله تعالى وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق. بيكتوني قرين سانيدا كان قرر أمسون إسحاق جرني دبتن كأما ابن عباس رحمه الله تعالى دبتن سن قرين ساني كاكا جرين دبتن جر وحكي ذلك عن طائفة من السلف نموت قري سلف نموت قري سلف الراتان الرأو دي فمجر دبين كن حتى نقل عن بعض الصحابة أيضا قري صحابة الرأي دبين كني نكلمات جر وكانوا في دميت جر وليس ذلك في كتاب ولا سنة دبين كن قرآنا في حديث كيس اللي هنجرتو وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب ورى كتاب أركاكب ورى كريستان في يهودا الرمالين موت برا رفودا من جديد نيادو جدا أربو جرتاني متسا وأوكذا ذلك مسلما من غير حجة رقاد أمالتي فرأتامي ونكوني سري دامتي جدا سري دامتي جدا دبت أوكي سري دامتي جدا دبت وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل عليه السلام. هنا قرآن ربنا سبحانه وتعالى كان قرر أمسون كإبراهيم عليه السلام قرر وداف جتشا وانا قدسون إسماعيل جتشو كجيل شجرا جريتين قدراب إني كن لك إني في ذاته تنوير كجريك ابن عباس رضي الله تعالى جري في ذكوني المساء إسماعيل جد إرقسني ويقال إبراهيم اللي نجد أماجد شون كني ركو قباجد شورا علماء برتير جد أماجد نجد أماجد صيغة تمريضا جدام rakkoo qabaa jechuudha waan rakkoo qabu tokko akkasitti akeekamaa jechuudha okay akkasiidha amma si deebisa yoo